Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Dammituu jira jirtu kun nageenyi rabbii guddaa bakka jirtan isinirra haa jiraatu isinin jedha. Hundumti keessanuu baga nagaa jiraattan kan jirtan anaa jiraatu isinin jedha. Kan warroonni hundi keessanuu bakka jirtan nageenyi kiyya laggeeniif gaarreen qaxxaamure kan biyya keessaasiif kan biyya alaa jirtan illee isinirra haa jiraatu isinin jedha bakkuma jirtanitti. Yaa guyyaa har'aa kana dammoo wanta addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Yuutuubaroota gurguddoo yuutuubara Oromoo ta'an tokko ni beektu jedhee yaada kuulaniif obsaa qabadhee isiniif dhufee jira. Wanna karaa isaan deemaniin baay'ee nama gammachiisa. Yaa'u namoonni garii waan baay'ee keessa darbee mucaan kun iddoo kana gahutti akka nama tokkootitti akka ilma Oromoo tokkootitti baay'ee waan na gammachiisee fi qabadhee isiniif dhiyaadhee tana dura yeroo dura tokko waa baay'ee tokko ta'ee mudannoo adda addaa mudataa ture. Isa keessas darbee rabbiin fayyaa ofiitti illee isa deebisee bakka kana gahuun kun nama gammachiisa. Waa baay'ee tokko dhugaan sin jedha waan baay'ee irraa baratan jedhee yaada wantoota garaagaraa kanuma nu barsiisaa ture. Asumaanis obsaa galatoome siin jenna. Akkasumas warroonni waa baay'ee irraa barataa turtanis galateeffadha asuma isiniin jedha. Akkas bakka baay'ee tokko das nama jedhanii ijoollee babbareedoo ta'anii fuulanii fi obsaanii isiniin jedha kan fakkeenya garaagaraa irraa fudhatan jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee waan garaagaraa yaadanii garuu dhugaan waan miidiyaa ta'aaf waan yuutuub irra ta'aaf waan lafa gahaa ta'e tokko ta'a garuu waan irraa beekuun qabu akka nama musliimaa tokkotti kijibni haraamaa waan ta'eef irraa kijibuun nama barbaachisu garuu baay'ee tokko walirraa bareedanii maashaallah mabruuk isiniin jenna. Yoo waan nikaa wal godhatan taate rabbiin isin haa laaffisu waan hedduu keessa jabaataa asirraa haa qabu isiniin jenna. Dhugaa ijoollee baay'ee dinqisiifadhuudha. Isillee yeroo duraatii fi Yamanii keessatti beeka. Akkuma miidiyaa kanarratti bahe isaanillee Yamanitti yuutuubaroota Yaman keessaa isinis takkaadha. Waan baay'ee dinqisiifadhaanii ture. Obsaanillee yeroo suurii jirurraa hanga biyya galeerraa biyyarraallee wantoota garaagaraa irratti yeroo baay'ee dinqisiifadhaanii baay'ee nama gaariidha. Haalaa fi amala qabeessaa mucaatii sumboo qabeessa jedhamaa mitiire. Annaa namoota akkasiitii namoota baay'ee dinqisiifadhu keessaa isaan sanniin jechuudha. Dhugaan baay'ee nama gammachiisanii. Dammoo Finfinnee handhuura Oromiyaa Addis Ababaa Shaggar keessatti argamani. Annaa kiiloo 4 isinii daawwachiisuuf deemaa Amaariffaan akkuma kiiloo jedhamu afaan Oromootiin dammoo kiiloo 4 naannoo san keessatti daawwataa jirani. Yaa biyyi keenyallee akka biyya ambaatetti caalitti bareeddi jechuudha. Maaliif biyya ormaa hagafiitillee bareeddee jettee wanti waan ofii gayaan jiru akkasumas baay'ee sin dinqisiifadha asumaanii dhugaanii rabbiin buddeeni keessa waliin yoo jiraate isinaa nyaachisu isinin jedha. Kan yuutuubii kana rabbichaa caccala osoo hin taane ani obsaa bilbila lakkoofsi obsaati. Baay'ee nama gammachiisa isaan dinqisiifadha baay'ee tokko dinqisiifadhuuf isinii fide. Asumaanii obsaanillee dhukkubeenii ture asuma fayyaa ofiitti deebi'ee nagaa ofiitiin jiraate bakka kanatti arguu kiyya baay'een itti gammada baay'ee si dinqisiifadha baay'ee tokko das nama jettu maashaallah. Horaa bulaa isiniin jenna. Karaa halaaliitiin akka walitti deemtanis abdiin qabna. Isinirraa dhugaa baay'ee tokko bollolleedhanii firaankiin godhaa jiran rabbi isin araarsu firaankiillee kata'illee dhugaallee yoo ta'e yaa silkii baay'isuun illee dubartiin gaafa dhiira tokko walii yeroo deemtu silkii baay'isuun illee faayidaan qabu nama baay'ee waliin nama buusa jechuudha. Kanaaf waan akkasii kanarraallee qusadhaa warroonni shamarranii hanganaanuu baatu bakka uumannummaa xiqqootti aartii jechuudha. Nama tokko illee osoo deemtu nama biroo waliin silkii haasa'uun ijoolleen dhiiraa hin hinaafna nutis dubartiin hin hinaafna jechuudha. Nuyis immoo nam tokko walii osoo deemaa jirru karaa fedhiin haalataa fedhiin abbaa fedhi haa ta'u nama wayii waliin erga baatee hojii wayirra yoo jiraatte silkii haasa'uun baay'ee ulfaata hinaaffamu barbaachisuudha jechuudha. Kanaaf bilbilaan haasa'uun baay'isna ijoolleen shamarranii yeroo tokko nu enja akka watti yaaduun kennallee ni mala. Har'a kuulaniin baay'ee tokko artee jirti. Makiinaan bichaan akkan dhoofde eegaa obsaa isiniin jedha. Obsaan gara laafessaa fi amala qabeessa mucaa waan ta'eef faanuma deemu jira. Isinillee artee deemuma jirti garuu dhuma isaanii waan baay'ee namatti tolani. Misaa kana nyaachuu jiranii walumaan nyaatanii haa quubsu isiniin jedha akka barakaa.
Yaw aaruun kun uumama jiraatii miti reen naartee kaa'isiin bakka silkii maaf haasofte jennaani. Indee odoo namni kun hadha osoo na fuudhii akkana na hinaafe kun gaafa na fuudhee akkam na godhu eda jetteetii garaa keessa sodaattee sodaachisaa itti kuulaniini. Baay'ee siin dinqisiifadha baay'ee tokko namatti toltu.